Galatuma ta'a. Egaa duraan dursee akka hunda dandeenyu godhee kana siin ga'e Waaqayyoo haadha isaa wajjin galatoomu jedha. Aceen jirtu jedha. Jirtu. Jirtu. Eessa jirtu? Baga jiraattanii baga wal argine keessummoon abbootiin haadholiin daa'imman qeerroo fi qarreen hundi keessan kanarra asitti argamtan gaddi keessan karaa adda addaatiin ibsitan hundi keessan maqaa abbaa warraa koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye baga har'aa asitti wal argine galatoomaa jechuun barbaada. Egaa ka'umsi koo fi ga'umsi koo waaqa ta'us waaqaa gaditti aceekooti har'a akkan isin jidduutti argamuuf bidiruu kannaa ta'ee aceekoo yoo ta'u akkan maqaadhaan akka inni wal nu barsiisetti ijaanis qaamaanis akka wal agarru kan nu godhe immoo Dr. Awwaliin umuriin dheeradhu galatoomin jedhaan agalateeffadhaan. Sin arguu kootti gammadeera maaliif maqaadhaan ol beekna aceen maqaadhaan ol na barsiisee yeroo maraa aceen kun duuni jedhee kan hin labbii gootuudhaan dubbadhu kanaa fi har'a immoo qaamaan ol nu agarsiisee yoo lubbuun jiraanne karaa dheeraas oliin deemna mitiire kan oliin deemnu boonyee miti boonyee sisan deebisnu hedduus boonyeerraa garuu kan hin boo'u kan hin gaddu yeroo baay'ee kan keessa kootti natti dhaga'amu yoon kaayyoo isaa galmaan ga'u baay'eedha. Ani immoo kophaa koo miti kan hin galmaan ga'uu danda'u isin qabaa. Aceen kophaa isaa deemee anaan garuu Oromoo miliyoona hedduu keessatti na dhiisee deemee kun immoo na gammachiisa waan ani isin qabuuf waan akka lacee ta'eef hedduu haadha carraa ta'een dubbadha. Carroomtuudha isiniinis bagan qabaadhe. Inni guddaan Hacaaluun jira jedhee yeroo mara kan hin dubbadhu yoo kaayyoo isaa galmaan geenyedha. Faawundeeshinii isaa maqaa isaatiin dhaabbateera. Faawundeeshinii isaa kana akkamitti itti fufsiisna kan jedhu xiqqoos taatu hojjannee isin argisiisneerra mitiire biyya keessatti. Warri immoo biyya ambaa jirtan biyya alaa jirtan kun akkamitti nu gargaartu gaafii jedhu sirman gaafadhaa deebii keessanis sirmatu deebisaa. Biyya keessatti karaa adda addaatiin warri nu gargaaran jiru. Kaayyoo fi karoora hedduu nu kaa'ee deemeera Aceeni. Kaayyoo fi karoora isaa sana dhalootatti dabarsuudhaaf maal hojjechuu qabna kan jedhu hundi keenya yaannu mixiin wal qabattee laga ceeti Aceeni. Nutis wal qabannee uummata keenya biyya keessa jiru inni dubbatees sirbees darbeera. Ani immoo dubbadhees sirbees hojjechuu hin danda'u waan ta'eef hojiidhaan garuu nagarsiisaa kophaa koo miti isin of cinaadhaan qaba abdii guddaan qaba waaqa kanaan nu ga'e ammas galanni isaaf haa ta'u jedha gara fuulduraatti immoo waa hedduu hojjannee akka walitti deebi'u. Dhumarratti dubbii kanarra deddeebi'ee yeroo marannaan jedhu anaafuu gaafii natti ta'aa jira. Anatu dogongore moo gaafii kootu dogongore inni of gaafadha. Dhugaan acee akkuma beekamu baane. Egaa dhugaan isaa akka ba'u bakka jirtanitti hundi keessaniyyuu amantii qabdanii waaqa nu kadhaa jedha. Dhugaan ilma waaqaati galatooma. Mee harka gaarii naasimat afira laabeerii haa ta'u haadhi famaaf gammachuu wajjin hedduu gaagarta hojii warri ittaansi. Asumarrattis beekni waa'ee goota keenya Hacaaluu osoo haasawaa dabarsuu barbaadamus yoo jiraate isteejitti dhiyaachuu ni danda'a. Waanuma goosaanis ta'uu waanuma goota keenya wajjin Hacaaluu yeroo as dhufee fi warri biyya jirtanitti waan dabarsitan ta'us nuumee nu booreessaa waan beeku waa'ee isaa beekee dhageeffannee sirba isaa dhageeffannee qufnu haasawaa isaatiin tapha isaatii dhugumatti namni mee waan akkana jettaniis as dhiyaadhaatiiti dubbisuu dandeessanii ammaaf abbaabdoo si dabarsina galatoomaa. Okay, galatoomaa anillee waan hedduun jedhu akkam jirtu fayyaadha community London. Egaa isin
dhimma Haacee wajjin wal qabatee gaafa inni wareegamu yookaan ajjeefamu waan isin gootan seenaa qabsoo Oromoo keessatti galmaa'ee jira. Irra deebi'een galatoomaa isiniin jedha. Waa'ee sagantaa har'aatiin wal qabatee sagantaa akkasii akka haalli mijaa'u kan taasiftan galateeffachuun barbaada. Warra community London Dr. Gizaa'u dabalatee Abdulwaasee hundi keessanuu hedduu galatoomaa. Haala kanaan kiyyaa haadha warraa gootaa haadha warraa Hacaaluu simachuu keessaniif. Egaa wanti kun immoo leegaasiin Hacaaluu barraa'ee bifa fiilmiitiin haa ta'u akkas hawaasni walitti qabamee yeroo yeroodhaan akka Hacaaluu yaadatamuuf beekumsa isaa guddaa itti fayyadamee waan har'a walitti qabamneetiif bu'uura kan ta'e Dr. Awwalis asirratti galateeffachuun barbaada. Simannaa taasisaniifis egaa warra London qabdu keessaa namoota jajjaboo artiist Shukrii Jamaal hiriyoota isaa wajjin Fu'aad fa'aa warri haftan warri kaleessaa qabdanii eerpoort irraa kaaftanii simannaa kiyyaa Hacaaluutiif hunda keenyaaf taasiftan baay'ee galatoomaa. Egaa waa'ee Hacee Dr. Gizaa'u dubbataniiru. Wanni an haasa'u hin jiru isinis ni beektu. Wanni Hacee waan gubannuufis isin ni beektu. Erga Hacee wareegamee booda artiist Nuhoo Goobanaa Riu Wadaajoo Tibbana hunda isaanii dhabnee jira. Kan Hacee waan gubannuuf qabnaa jechaadha. Akka kiyyaan dhumarratti dubbattee haqa isaatiin baane. Haqni inni nu biraa deemeef hin baane. Kanaaf yeroo hunda bara baraan san gaafachaa jirannaa. Ammoo Haceen dur hojiidhaan, artiidhaan, taalantii Rabbi kennee fi saba kana tajaajilaa ture. Oromoo jabduu sabboontuu duristi Hacaaluu Foundation immoo yeroo gabaabaa keessatti waan hojjete tarii namni baay'ee waan hin beeknetu jira. Ammoo wanni immoo miidiyaattis karaa sooshaal miidiyaa bahee dubbatame yeroo uummanni keenya Wallaggaa qe'eerraa buqqaafamu kiyyaa Hacaaluu midhaan konkolaataan feesistee yeroo konkolaataan fe'aa gara Wallaggaa deemu sodaatan shofeeronni yookaan warri waan kana hojjetan parsantii 500% kumaan gatii gaafatan san kafaltee hawaasa san bira qaqqabdee jirti maqaa Hacaaluu Foundationiif. Kanaaf galata guddaatu siidhaaf mala. Kana malees waan hin beeku keessaa Boorana keessatti gogiinsa lafaatu jira. Gogiinsa lafaa kana nuti dhiyeenya tibbana dhageenye miidiyaa irratti waan Boorana keessatti ta'e horiin akka dhumaa jiru. Kiyyaa Hacaaluu san dura baatii 7 dura yeroo Seentiraal Awurooppaa Jarmanii fa'aa dhuftu waliin haasofnee ture. Isheen achitti piroojeektii bishaan baasuu jalqabdee turte. Namni kana beeku hin jiru. Dhiyeenya kana eebbisiifte argitaniittu miti? Garuu isiin otoo horiin sun hin dhumin dura buutee hubachuudhaan yookaan Hacaaluu Foundation san hubachuudhaan hojii kana jalqabdee hawaasa kana bira. Egaa dhiifama naa godhaatii siyaasa haasa'uuf osoo hin ta'in faawundeeshinii tokko ol kan ta'e waan mootummaa jedhamutu biyya keenya keessa jira. Silaa kan dura hubatee waan kana gochuu qabu. Garuu Hacaaluu Foundation piroojeektii maallaqa miliyoonotaan lakkaa'amu baasee amma bishaan sun hawaasa Booranaa tajaajiluu eegaleera. Hedduu galatoomii kiyyaa Hacaaluu Foundation. Egaa kana malees waan hin beeku piroojeektii akkasii 4tu deemaa jira. Amma jechuun karoora keessa jira at least. San dhugoomsuuf godina Baalee dabalatee Oromiyaa bakka adda addaa bakka bishaan barbaachisa jedhamu Hacaaluu Foundation hojii jalqabee jira.
waan tokko dubbadheen isiniif gabaabsa. Kiyyaan dhiifama naaf gootu garuu hawaasatti himuutu narra jira. Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee biyya Hindii hospitaala ture. Yeroo san Zarihuun Wadaajoo yaalchifamuuf achi geeffamee maatiin isaas waliin turani. Gargaarsatu maatiis barbaachisaa isas barbaachisa. Kiyyaan yeroo hunda erga gaafa inni dhukkubsatuuti haaluma dandeessuun gargaaraanii turte. Sannan isa garuu dhumarratti osoo inni amrii hin ta'in torbee 2 dura waan ta'een isinitti himu. Anatti bilbiltee kennaa maallaqaa ijoollee siitiif Awurooppaa keessatti kennamee ana bira keessee deemtetu jira. Maallaqa san fuudhiitii maatii isaa biraan dafii naa dhaqqabsiisi. Zarihuun yeroo sana reef koomaa keessa seena. Anatu erge maallaqa san. Sun seenaa keessatti sii galmaa an hadha kunoo Londanitti dubbadheera. Naa galatti maallaqa ijoollee ishee ergite Zarihuun Wadaajoo. እና አሳኮ አስመረትን ሲኒ ገባብሳ ወሉማ ገለት ያጫሉ ፋውንዴሽን ብረ ዳበቹ ጀቹን ፕሮጀክቲ ኦሮሞ ጉዳ ቶኮ ብረ ዳበቹ ጀቻላ ከናፍ ሐዋስኒ ኦሮሞ ለንደን አኩማ ከናንዱራ ዲማ ኦሮሞቲፍ ዋን ሁንደ ጎቻ ጀተን ከነስ አከጎተን አብዲ ጉዳ ሲንራ ቀምና እጁ ገለቶማ ገለቶሚያ ቦቦ Kasmano harkana deebi'ame adeemsiis waa'ee kan itti bobba'ee dadhabdee hoggaa sadee